shot there. وعليكم السلام. سيدنا بوبا أبو سينار لهم سرتنا ما هو ما نفرق جرا هو ما نفرق يبقى كان ديمين عشان ده يجازي Liverpool 3, Manchester City 0, and nobody predicted this. And they override it. And still, he has some point to prove. That he's Yes, there's no question about his Liverpool goal. تعال خالد لا يبغى Still might break here. Naby Keita involved again. It's free. مال أو ما لقاه هاي أو كفيتي وكام هو تي في أو هذا أو أمانة كيتي مال سينار جتنا كافة هو كان دي كان على سي روز دي أو ما لي أو بريس أو فريقة مبرات في بربادة تيجي من تقول أول زاني إني بربادة جنوب جنوب بوسي دي بس بربادة جنوب وبلي أو ما نتيسي أو ما تأتي أما نقول شو قاعد تقول دي رب سكارا يورو بسكارا كذي فلا أو ما نو رب نسوا ده أنا تي في نقول جوا أنا كذي وتني أو برتبرج وتني كذي أنا كم برتبا كذا أنت بودي كيف تعمل بين أنا كيف فتاة أو هذا لا هذا كذا فتيم بيو بومبونا كتي ما بكنا كده وبلي خميلة دي هجوم وبرجع جاي يا isi بس deemina nama koo busan isi deemina waan inni deemu kana hubattaniiti sammoodarra dhimma kanatti deebisanii jechuudha. ده دريم مواصل كذا جاكي جاكي تو خير إنجيل ده هاي اللي Amma bari sirrii akhirin inni deemu. هاي أنا خازن بديك أبو Isin guyyaa arraan tanaallee jechuudha. Dhimma kubbaa uummata qilleensa dhiisuu kana jala jirta. Biyyi keenya sallallahu alaihi wasallam mijaan jalatani. نجارة Duba maaliin dhuftee jettanii nan gaafatani. بركو بلا لجرة Waan arra naquun nami. Isiniif hin eegala amma. Jalqaba Facebook irra jira kan deemu jiru dubbiin hayboo maatu deemu jira maatu kophaatti hin taa'u jira na dhibde. Deemee giseen gab fageenya laalu. Nama ajaa'iba. Ka dubbiin isaa fokkottuudha jechuudha. Innaa fokkinni isaa fokkina ajaa'ibaati malee nama bakka biratti ajaa'ibaati miti. Akka waan fokkota akka inni jeessan amma jiru. Yeroo san hedduun adda gahamee ni gaddee maaliin gochuu qabaa jeetiin tilmaama. إيه سنو الرئيسات Oromoo himata. Afaan Oromoo haasaa amma biyya sana jiru silaa as jiraate isintu dhufu dura deemee yoo hangan takka dabluu takka isa dabarsu dha. Keenyatu wanni waliin haasoo hin jiru silaa. Garuu biyya biraa jira. Inni sun maaliif arrabsuu dandahee bara dabrees as qofaamti amma nuti ummanni islaamaa yeroo nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam tuqame qofa maaliif rabbashama nuti. أما كنا قولوا أكنا قولوا Kanaaf furmaanni maali jedhanii isin malee dhufu isin ammoo kana keessa jirtan akkam taana. هاي نتنقل فرماتا فما كنا قولوا إني أما كم تاجتي وأنتي قدام أما نتيجي قلنا جيا دخاني في حتى تمت أما ده كم نجيتشو أونلاين الربانة أما مانتنا خرا يوتيوباتين خرا فيسبوكاتين أما ده برسنا خرا نعرف نمتيز اسمه كانوا عرب سنيتي أوكي رافع نما مانتنا Ayah kan, nanti mau lihat berasa. أمو أول رومي إذا ما كان تلو قولوا لي نعم بيا من رجع وما يسافر والفكاد هندا تكتي عرب سنيتي ورا كيس هلو لا لسانيس سامبودر أبو مول قولوا تانيا ساني نتير كما ربي صلوات ربي والسلام عليه يا رب سمع والله غير نمنام جنري زون كم تلو قولوا هندا وما يسافر والفكاد هنجران حركات مياه لك Betul betul ada. Manis kan? Yang disingkat itu gaham. Erola betul. Anak kan bukot. Sawo ni untuk kena rahe, sawo mari di jeneo halal besar. Meo sawo cincin ceneti. Sina nabi khayna. Rami ni mal bin. Akram bukot mal bin. Atik kan bukot mal bin. Mal bin. Bihe ho. Matuna rat ada kesujud. Garumana Muhammad sallallahu alaihi wasallam barane mal agarsiisu jirra. Namon beeni mal barsiisu jirra. Maatunu ramla su jirra miti.
mee seenaa isarraa waan beektan mee haalaan lume mee of keessa deebi'aa isin hundinuu mee gama seenaa nama kubbaa dhiitu meeqa beekna tanaaf jecha reefu gara walloo jira seenaa nama sadiitu ni beeknaa tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangam takka fardeeffannee barannee waan baranne san hojiitti jijjiiru jirraa dhimmi kun jiraachisuu qaba dhagahamuu qaba. Kanaan tokko walitti ta'uun deebisaan ta'u haqa walitti himu sababni wanti kun qunnameef wanti kun bakki irraa ka'e wallaalummaa keenya irraa ka'e bu'uurri wanti kanaa wallaalummaa keenya kanaaf ammaa tana kaanee gabbaanee isa arrabsuu wallaalan dirree wallaala irratti waliin baanee wallaalaa san arrabsuun akkuma inni deebi'ee biyya keenya deebi'ee arrabsullee isa godhu sun deebisaa isaaf hin ta'u. Ollaa nama ollaa jiru san sababaa isa sanii kaanee ollaa sanii wal fakkaatu xalaguun waan biraati sun baru waan biraati. Ana akka nama tokkotti wanti furmaatanii taatee waniin ayyaadu arrarraa kaanee dhufuun jiru jechuudha. Giiduma jaalalti keenya yeroo nabiyyiin keenya tuqame qofa kaanee loluudhaan yeroo lolaa qofa jaalala nabiyyi keenya ibsachuu qabnu nuti. Lolaas yeroo nagaatis seenaa nabiyyi keenya jiraachisuu danda'udha. Ni jaalanna jenna jaalala isaa haala kamiin ibsanna yoo hin baratin yoo hin beekne jaalala ibsanna jennee jibbaa leellisuu dandeenya yoo hin beekne jechuudha. Kanaaf arrarraa kaanee wanti furmaata ta'u seenaa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam qixa sirriitiin sagantaa dhaabbataa godhannee barachuu seenaa nabiyyi keenya seenaa jireenya keenyaa godhachuu sanii alaas qur'aanaa fi hadiisa barannee hojiitti jijjiiruu qofa halkanii guyyaa qur'aanaa fi hadiisaa yoo jiraanne qofa nabi Muhammad jaalachuu keenya ibsina malee kaanee feesbuukaa fi kana qofa irratti sallallahu ala nabii teenyee bakka ta'e usnee teenyee osoo hojiin hin jirre jechuun qofti jaalala nabiyyi keenyaa hin ibsitu. Afaan qofa ta'uu hin qabnu jaalaltii nabiyyi keenyaa afaan qofaan ta'uu hin qabu. Hojiidhaan nurraa mul'achuu qaba. Hojiidhaan dhabamne nuti. Shabaaba Islaamaati nuti. Akka shabaaba Islaamaa tokkotti maaltu nurraa eegama? Waan nurraa eegamu sana immoo hojiitti jijjiiruudhaaf barnootaatu nu feesisa. Naafi ati irraa kana gallee mana jirra barachuutti hin jirru. Kanaaf arrarraa kaanee sagantaa dhaabbataa godhannee siraa nabiyyi keenyaa eegaluu qabna. Akkam jettan? Ni karaannaa. Wanti fi waan achi beekee kana wallaana kanaan yoo arraba mootaati malee seenaa nabiyyi kiyyaa kan inni ittiin ta'u. Wallahi gadda guddaatu na dhagahamu jechuudha wanta kanaan. Yoon hin baratin isumarratti arraba dabaluutu qabu. Deebisaa hin qabu. Kanaaf seenaa nabiyyi kiyyaa sallallahu alaihi wasallam sarara kaasee ni barata. Kopiidhaan barachuudha. Hayyee insha Allah. Rabbiin haala